fakkeenyaaf jechuudha harki keessan kunoo akka kenkoo kana qunca'e kunoo haala kanaa jechuudha. Amma kuni qunca'aa jira, gogaatu narraa ka'aa jira argitanii. Gogaa kana laala fakkeenya akkas nama go'a jechuudha. Waan akkasii harki keessan gogaan keessan akkas amma ilaalaa gaa. Mee harka kana laala, harka namaati miti, harkuma namaa, harkuma dur bareedu, harkuma bakka irraa nyaachuun irraa dhuguun namatti tolutu kana fakkaata jechuudha biyya ormaatti argitanii. Kuni harka kiyyadha, dhugaa rabbiin siin jedhu dhuguma waaqaati. Kun hundumtuu laala argitanii kan inshallah dhugaa rabbii bifa jijjiirrate asiin bicaa fakkaata jechuudha. Bifa jijjiirrata la sholloqaa jira. Kan an irraa kaasee hin ka'a akkuma gogaa hoolaa irraa ka'aa jira. Kun argitanii chance is greater than ability jedhama. Inni akkasii jechuu laala argitanii. Gogaa kooti kun malee wanti miti, gogaa bineensaa miti jechuudha. Kun argitanii waan akka kanaati silaala. Laala dhugaa dura bicaatti jijjiirame jechuudha. Karariimti harka kiyya jijjiirame, harkumti dur bareedu jechuudha. Laala argitanii kana fakkaata, kana fakkaata. Harka namaa fakkaate turte duru yeroon biyya jiru. Siniyaa galuka. Abee suuqii maaliif hin banattu? Biyya Arabaa waggaa hamma kana turte naan jettu. Mee ani maal godhame? Suuqii banee hamma kanarraa bu'aa hagam akkan argadhu mee naa lakkaahame. Kunoo asirraa kaasaatiin bifa isaa ilaalaa. Kunoo maqaa isaarraa kaasaa. Kunoo isa ilaalaa. Kunoo maqaa kanarraa kaasaa jechuudha. Kilooriksii irraa kaasaa. Kun immoo Rilaaldaa irraa kaasaa. Kunis illee ilaalaa. Maqaa isaa Aljaziiraa irraa kaasaa. Asimmoo maal jedha? Nuluurkeer immoo I don't know what it says this. Akkasumallee kunoo kanarraa kaasaa. Moobii irraa kaasaa. Daakii irraa kaasaa. Kun immoo Smaak gaas hin jedhu duraa hanfooriiniiti jechuudha. Filaashii kanarraa kaasaa. Kun immoo Nuleer Bak. Gosa adda addaati. Mee wantoota kana mee ilaalaa. Mee wantoonni kun gosa adda addaa irraati. Kuni habaaboo adii wayirraati ejjetama. Kuni wal fakkaata garuu kunis abaaboo wayirraa ejjetama. Laala maqaan tokko agaruu bifa adda addaa irraa ejjetama jechuudha. Akkasumallee koottaa kuna daak jedhama. Kun immoo ilaala disinfectant fine I don't know what is say. Waan adda addaa irraa ejjetama. Akkasumallee kunoo asis jira. Seef kanatu jira hoteelattiin argitu baay'een keessanii. Kunoo Aljazeeraa, inni kun Aljazeeraa jira. Aljazeeraa gosa addaati inni kun jechuudha. Aljazeeraa Lavender, kuni Lavenderii irraa ejjetama. Kunis Aljazeeraa ta'eetu immoo inni kun immoo waan bira loomii irraa ejjetama jechuudha. Aljazeeraadha kun garuu. Akkasumas wanti kun immoo maal jedhama? Kiriin I don't know. Kiriin jedha garuu. Asiin beektu filaashii. Feerii illee ni beektu. Kun immoo kanas hin beektu jechuudha. Baanishii baay'een keessan jechuudha. Maaltu harkasi quncisee? Maa inni harkasi quncisu? Maa inni yeroo hundumaa akka nama umuriin deemees qufaasisaa deemu jettu baay'een keessan. Waan qaldii miti viidiyoo kana yeroo waraabu ergaa guddaa qaba. Waan qaldiitti hin fudhatina, gurratti caqasadhaa. Yeroo jalqabaaf yeroon biyya Arabaa dhufee wantoota kana geexii bakka maaliifin jedhu jarri kuni hamma kana ulaagaa hamma kana guuranii fidanii mana keessa naqatanii jedha ittiin gammada. Wantoota kana wantoonni kun special keessumaa jechuudha. Baay'een keessan hin beektu. Gar tokko kan wayyaaf ta'uudha, kan uffataaf ta'u as keessaa jechuudha. Yaani wayyaa adii kilooriksiitti godha kunoo. Kana kilooriksii wayyaa adii ittiin godha. Baanishii kana kunoo. Baanishiin kunis wayyaatti ta'a. Kun immoo kanan qodaatti miicuudha. Kan garuu jechuudha hamma staayitiitti miicuudha. Kun immoo kan fooriinii itti miicuudha jechuudha. Kun immoo kan mastaayitii, kunis kan mastaayitiitti gosa isaas adda addaa. Kan immoo beektu filaashii jechuun muka jiidhaa guddaa jalatti otoo angalaastee muka sana moromoree filaashiin ni jigsa yoo beektu ta'e jechuudha. Baay'een keessanii
warreen kun hundumaa kan toileetii yookiin immoo hamaama shintibeetiin itti dhiqamu manni funcaanii jechuudha. Warreen kun jechuudha hunduma isaatu miidhaasaa maaliif fiddee maali inni miidhaansaa maal namarra geessisaa hin urgaa'aa jechuu ni dandeessu. Warreen kun hundi isaanii fooliin isaanii hundi isaaniitu adda adda. Gosa meeqa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 kun foolii 19 qaba. Kan hin jirrellee kan umeelurree baay'eetu jira jechuudha. Abee maaliif kana nutti funaante uftee nutti argisiisuu fi naan jechuu hin dandeessu. Dhugaa rabbiiti barumsa guddaarraa argattu. Yeroo jalqabaaf yeroon biyya Arabaa dhufe jechuudha. Harki kiyya ciccitee lafa qabu hin qabu. Qurcii lafa qurcii nama baqa warra qurcii jedhamee fayyaa hin qabne cittoon qabe akkas fakkaata jechuudha. Hin beeku. Bushaan ispoonjiitti naqee bishaan qodaatti naqee shintibeetii yeroo miicuu kana ittiin nan laqa jechuudha. In urgaa'a. Baay'ee natti tola yeroo urgaa'u. Har'as boruu mataana dhukkubaa, iftaanis mataana dhukkubaa, yoomiyyee mataana dhukkubaa, ganamni galgala dhukkubbii mataati jechuudha. Amma kana hundumaa dhibeen kiyya maalii xiraa kanaati jechuudha. Yeroo urgaa'u gaarii isinitti fakkaata. Garuu somba keenya akka somba keenya torsee akka dhibee adda addaa dhibee sombaaf nu saaxilu akkasumallee sammuu keenya illee mi'uu danda'u xiraa yeroo hundumaatiin jechuudha. Xiraa yeroo jedhu isinitti fooliin isaa isinitti toluu danda'a. Foolii badaa kan qabu as keessaa kirooliksii kanaa fi filaashii kana jechuudha. Akkasumas daakiin kunii fi seef kan jedhu kun jechuudha. Seef kan jedhu seef kunii fi daakiin kuni daak kan jedhu inni kuni jechuudha. Badaa foolii badaa bareedaan qabu. Inni kan hundisaatu fooliinsaa baay'ee bareeda. Yeroo shintibeetii dhiqxe shintibeetitti itti xabxab gootee irra deemtu fooliinsaa ajaa'iba kana namatti tola. Mana keessa deemuun namatti urgaa. Garuu miidhaa inni qabu beektu laati baay'een keessan. Maal irraa dubbachuu barbaadde yoo jettanii dhugaa waaqayyooti yeroon jalqaba dhufe jechuudha nan qufa'a. Akka bakka qorran na rukutee mukee fiitu na tuqee maaloodhaan jedha miti. Maalin godhaa mana yaalaa yeroon deeme boqonnaas barbaachisaa darajaarra hin deemiini irra caalaa ammas an afuuran kuta'u. Afuurri kiyyaa bakka afuura gidduu baafachuu hin danda'u jechuudha. Nan qufa ammoo yeroon qufa immoo akka nama ukkubaa bakka ukkubaa nama qufaasisu ukkuba saambaa akkas qabu nan qaanfadhallee yeroon qufa'u jechuudha. Ana nufii kiyya ukkubsadhee irra qufa'urraa nan qaanaadha jechuudha. Quqqufa'aa nyaata yeroo hojjettu, quqqufa'aa yeroo mana qulqulleessitu, quqqufa'aa yeroo buna danfistu, quqqufa'aa yeroo isaan bira deddeemtu akka nama qulqullina hin qabne akka nama bakka fayyaa hin qabneetti illee isi ilaaluu jechuudha. Garuu miidhaan kee yookiin immoo dhibeen keessa kam warreen kana hundumaati jechuudha. Siifaa galu. Har'a jechuudha. Dhugaa waaqaati yoo fayyaa qabaanne har'a asitti malee birriin keenyis badaa amma kana nu fayyadu biyya ormaatti. Fayyaa keenya hin caalu jechuudha. Birrii nuti irraa argannu dhukkuboota warreen kun hundumaa nutti fidan irraa fayyuu hin dandeenyu jechuudha. Ispeeshaal keessumaa ijoollonni gara biyya Arabaa yeroo jalqabaaf dhuftan waan kanarraaf eegaa. Amma hoo maaliif irraa dubbattee maal irraa argitee maaltu irraati fakkeenya nuuf ta'uuf fiddeenaan jechuun ni dandeessu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo isiniin jedha maal gochuun jammare koottaa natti sin kolfiina. Shintibeetii dhiqeen ka'a. Saabunaan taayidiin as keessa jiru ganaa saabunaa taayidiin finne ani saabunaa taayidiin hafee jira. Maal gochuun jammare ijoo natti hin kolfiina. Saabunaa feerii kanaa qodaatti naqe. Qodaatti naqeen saabunaa feeriitiin shintibeetii dhiqee ka'een funyaan koo qabadheen kana yookiin kana itti facaaseen irraa deema jechuudha. Keessumaa koottaa mudannoo ajaa'ibaa tokko jechuudha. Filaashii kana jechuudha. Filaashii fi kirooliksii jechuudha. Dhugaa wanta mudannoo ajaa'ibaati. Kanaafi kana warri walitti dabaltanii shintibeetii dhiqxan dhugaa waaqayyooti irraa of eeggadha hadaraa keessan. Eengadda guyyaa Ramadaana alfaxirii Ramadaanii as mucaa Tigraay tokko jechuudha. Mana haadhaniititti kana hojjettuun mana sana hin jirtu turte isaan warra bakkee kontiraata hin taane bakkee hojjetani'a.
Yeroo man guyyaa har'aa fidatanii kirooliksii kanaa fi filaasha kana itti kennanii kanaaf kana walitti dabaltee bishaan malee shintibeetitti naqxee shintibeetii ishee cufattee laqallaqxi shintibeetii jechuudha. Laqallaqxeetiin shintibeetii dura bifa isaa gurraacha adii isaa adda baasuu hin dandeenye maal fakkeessitee lafa keesse wayyaa adii fakkeessitee lafa keesse jechuudha. Hin bareechite. Achi keessa yeroo baatu balbala shintibeetitti kuftee jechuudha. Jaalladhee miti kan viidiyoo kana waraabaa jiru. Balbala shintibeetitti kuftee maal jetti eenyu walitti dura isaanumatu walitti makii dhiqii kirooliksii filaashiin jedhan garuu booda maaliin eenyu walitti makii dhiqisiin jedhee asen najisa jette dhugaa waaqa siniin jedhe asen edamooteet antiin yaa najisaa jetteeni jechuudha. Isheen kan koo kun jechuudha hojjettuu mana haadha ishii sanaatiin najisa aslan najisa ayyuun jetteeni maaliif ijumti keetiitiyyuu nama sodaachisaa najisaadha siriima yoo too duutettayyuu ta'e jette ganaaf hoqoqxee jechuudha. Dhugaa waaqa ol ka'uu dadhabdee kabiraasti gireemte tokkos jirti kan obboleettii ishiis isheen qabdee geessitee bakkeetti baastee qilleensa fu'achiiste achitti gaggabdee jechuudha. Mucaan kun gaggabdee afuurri kanaa fi kanaa ishee affanee jechuudha. Guyyaa meeqa gaggabdee ukkubsattee ji'a tokko qofa hojjettee irraa deemte jechuudha. Nutis anillee jechuudha an akka carraa hin gaggabne malee waan kanatti yeroo hedduu nan fayyadaman ture yeroo shintibeetiin isaanii bareedu akka tan gammadu. Darbee immoo finjaala birciqqoo shinii waan adda addaa jechuu yeroo niqu laqallaqeen harka kiyyaa niqa kirooliksii kanaan jechuudha. Harki ciccitee kunoo bifa jijjiirratee jira. Hin fayyee amma gidduu kana fayyee harki kun waan torbeen darbe fakkaatu ture maal jedhee isinitti hima kunoo akkuma jalqaba irratti argitan kana fakkaate harki koo jechuudha. Hasasiyyaa kan jedhan jira hasasiyyaa naqabee jechuudha. Warreen kanarraa hasasiyyaan naqabee booddee kana siistemii maal gochuun jammaree shintibeetii koo feerii kanaa niquun jammare. Feerii niqeen kanaafin kanaa yoo niquu barbaade immoo bishaan itti naqeen jechuudha. Asii olee itti facaasee shintibeetii cufee irraa deema. Abadeen ittiin siqu jechuudha. Aqee afuurfatee erga afuurfatee xumureetii balbala dhaabadhee bishaan asii achitti facaaseen booddee itti galee dhiqa jechuudha. Ergasiitii fayyaa argadhe. Dhugaa waaqayyooti ergasiitii qufa'een beeku jechuudha. Ergan foolii warreen kanarraa fagaadheetii qufaa gaaf tokko qufa'ee hin beeku jechuudha. Amma galanni waaqayyoo fa'a ta'uu asumarraanii gaaf tokko qufaan na qabatee hin beeku baay'een keenya jechuudha. Gaafa biyya Arabaa dhufnu waan kanarraa waan hin beekneef miidhaa guddaa somba keenya tortorsinee biyyatti gallee dhibee guddaaf saaxilamna. Baay'een keessan beektu baay'een keessan immoo beeku warreen kana hin agarree hin jirtan garuu biyya Arabaa uftanii mana Arabaa uftanii warreen kana hundumaatu hin agarree hin jirtanii. Suuqii miti kun suuqii miti harkuma keenya kukkutuuf bidan malee harkuma keenya xiqa malee isaan firee tokkitti harkaan hin qaban. Kaanii ishee kana fuudhanii mastaayitiitti tishin godhan isaan otoo du'anii harkaan hin qaban garuu hamma kana hundumaa eenyuuf bitu unuuf bitu jechuudha. Irraa barachuu qabdu baay'een keessan of eeggadhaa. Isa bor galtanii har'a birrii isaa har'a miti bor yoo galtan yoo fayyaa qabaattan kan ilmoo go'achuu dandeessan yoo fayyaa qabaattan kan ilmoo deessanii immoo ilmoo keessan guddifachuu dandeessan koo fayyaa qabaattan kan immoo ilmoo duraanuu qabaattanii ilmoon keessan akka guddate akka barate iddoo ga'u borsi gargaaruu danda'u akka godhachuu dandeessu yoo ofii keetiitii fayyaa qabaatte yoo biyya ormaarraa fayyaa maatii keef biyya abbaa keetti deebite jechuudha. Biyya abbaa keetti deebite immoo birrii har'a umtu birriin isaanii silaatuu namaan barakatu afuuffee qabaayyuu malee isa kanaaf jechuudha. Birrii kanaaf jettanii argitanii mana Arabaa bareechuutti mana han ufne isaa hojiif ufne erga hojiif ufneeti immoo irraa os qufachuu qabna. Irraa siistemiin ija isaanii eegganne jechuudha. Amma yeroo mana xaragnu fooxaan miicamee fooxaatiin inni kun fooxaa fi bishaan waliin mana lafa ni xaragne jechuudha. Baay'een keessan daakii kanaan illee kuni shintibeetiidha lafa xaraguudha warreen kun jechuudha. Isaan kuni yeroo lafa xaragdan manni keessi haa urgaa'uyyuu malee akkuma laficha qulqulleessu sana dhibee garaa keenya keessatti immoo xammareen naqa jechuudha. Kanaafuu yoo nagaa qabaanne yoo fayyaa qabaanne maatii keenyatti nagaa galle
nagaataane immoo waa ishuma arganne kana ishu xiqqaatte guddatte arganne kana immoo galle itti fayyadamne jiraachuudhaaf yoo fayyaa qabaanne qofadha jechuudha. Kanaaf hadaraa keessan isiniin jedha yeroo madaamiin isiniin agarre feerii masa kanatti jechuu feerii masa kanaa chintibeetii iqa oksaati. Special keessumaa jechuudha. Yoo wanti ta'e immoo jechuudha harka keessanitti ispoonjii kanatti wonaqxan ham'inni kun badaan miidhu hanga tokko qodaatti dhiqnaa. Isa kanaatiin majilaan jira miti majilaa isa harka irratti dhiqatan ispoonjiitiin liifaatiin yoo hin bareedu isa kan kanatti fayyadama. Isa kan kana otoo dandeessanii harka keessaniin qabu osoo istanii baay'ee tokko natti tola. Foolii isaas ofitti baasuu osoo istanii anaan akka kiyyatti hedduu natti tola isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota Abbeeloof dogoggora jiru yoon dogoggora dubba'ee jiraadhe ifama guddaa akkanaa gootan isiniin jedha. Irraa kaan keessan barumsa argattanii galatoomi jechuu dandeessu. Kaan keessan immoo maaliif abeen nu gorsite kana numaan nuun jette jechuu ni dandeessu. Kan baane biyya ormaarraa hojjechuuf isaanis immoo nu hojjechiisachuuf kan isaan nu fudhatan. Erga baane karoorri keenya hojjechuuf erga ta'eetu immoo otuma hojjennu immoo keessatti immoo of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Of eeggannoo ofii keenyaafis boruu keenyaaf of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Namni kan du'u kufee mabichaa gubatee mabichaa cabee mabichaa miti. Mi'aan kun boru moromoree akkuma wanti kun muka moromoree jigsu unuun illee keessa keenya akkasuma moromoree jechuudha. Maaliif guyyaa mataa dhukkubsannaa anuma guyyaan jechuudha. Dhugaa amma duratti shittoo otoo mataa kiyyatti gadi galabbatee uffata kiyyatti gadi galabbatee dhugaa shittoon torban tokko nan ga'u ture dur. Dhugaa dubbachuuf dhuguma waaqaa isiniin jedha. Torbee tokko nan ga'u shittoon jechuudha. Baay'een jaaladha. Amma garuu jechuudha. Namni tokkitteen shittoo foolii isaa godhatee na bira yoo darbe dhugaa waaqaa hagamitti akkan dhukkubsachaa oolu anatu beeka. Gartokkoo mataa na dhukkubu. Gartokkoo mataa yeroo isiniin jedhanigaa akkamitti akkan sin dhukkubu hin beektu. Yeroo sin dhukkubu immoo akka isin yaala hin arganne qoricha gahaa hin arganne ni beektu jechuudha. Baay'een keessan special warri xalabaa bakkee jirtan immoo mana yaalaa dhaquufillee baay'ee sodaattu jechuudha. Nunillee warri waraqata qabnu immoo otuma mana yaalaa nu geessanii hammootummaa iddoo qoricha hin jirre iddoo sirriitti illee si marre akkasitti geessanii bana doolii sii kennanii si galchu jechuudha. Guyyaa meeqaa qeer bana doolii manaa kennanii na galchu jechuudha. Garuu yoo ofii keenya of eegganne wayyaa erga kanarraa of eeggadheeti harki kiyya amma ciccituu dhiisee amma baay'ee gaariitti jira galata waaqayyooti. Duratti garuu jechuudha kottoonfatee walitti akkas je'eetiin naan taa'u ture harki kiyya jechuudha. Baay'ee irraa miidhameera. Miidhaa kanammoo akkasiin irraa barattan abdii guddaa nan qaba. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya isin jaaladha. Isin kabaja laayikii keessan sheerii sabiskiraayib keessan na jajjabeessaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa dhugaa rabbiitii barumsa guddaadha kanarraa argachuu dandeessu je'eetitti yaada. Dhimmi keenya dhimma fayyaati. Dhimma fayyaa waan ta'eef kanarratti xiyyeeffachuu qabdu. Turtii haga kana waan nafaana taasistaniif galatoomaa. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Turtii gaarii isiniif hawwachaa. Karaa fagoona deemaa jira danqabee bakkeerran dhaabbaatu miilli koo dadhabee maafan garaa hira dhiiga kee wajjin wal makeera dhiigni koo deemsi koo deemsa qocaa miti yeroo yartuuttan tulluu yaabee ol ba'aa